السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرتو أمة قشتي أمة جاللا في أمة كبجة أكم جرتن نجيني كيسن بدأ جرتو ججباتو الحمد لله رب العالمين أنا نجاكوتي كلت ربي إسني سكنا جتاتن أبدين كبا أمة قشتي أمة جاللا في أمة كبجة الحمد لله رب العالمين هر اللي ديني ولدتي دچاني جرى ربين قالني حاجه. Egaa ka hunda dursaa obboleewwan kiyyaa hordoftoota koo taajabdoota koo fi akkasuma dinqisiifattoota koo hundumti keessaniyyuu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada yeroo kamiyyuu isin galateeffachuu hin dagadhu isiniin jedha yoo asirratti illee dagadhe onnettii keessa isin hin dagadhu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa akkasumallee warroonni maatii jalqabarraa taatanii hamma ammaatiin hojii turtan irra deddeebuudhaan galatooma ulfaadhaa kabajamaadha. Ittaan suudhaanii warroonni maamilli guyyaarraa maamilli haarawuni gara chaanaala keenyaa dabalamaa jirta anaa dhufu nooraa manni mana keessanii laayik sheer sabskiraayib gochuudhaanii informaashina guyyaa guyyaadhaa asirratti wal qaqqabsiisna isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa oduu isinirratti hin dheeressu akkuma argaa jirtan mucayyoon tuni wallaahi waan akka nama gaddisiisu jechuudha kun suuraa argartanii. Mucayyoon tun dhukkubaan qabamtee jirti. Dursa mucayyoon tun seenaa isii seenaa addaati akka nama kamiyyuu baqatte mana nama dalagataa jiraataa turte. Erga jiraataa turtelleedha akkuma nama kamiituyyuu nama qarqaaruun nama bira dhaabbachuudhaan iddoo qarqaarsaatitti argamuudhaan seenaa isii waan akkanatti dubbatamee dhumuu miti jechuudha. Dhugaa rabbii. Har'a garuu carraan isii akka nama kamiitu osoo tattaafattu osoo dalagattu dhukkuba kaleetiin qabamuudhaan carraan isiidha carraa kana ta'ee jira. Dhukkuba kaleetiin hanga qabamte kana turtee jirti. Biyyaansi jaja oliidha. Yaalamaa turte wallaanamaa turte waan harkaa qabdu hunda itti fixattee waan dalagattee harka ofii keessaa qabdu hunda dalagattee harka keessaa dura qabdu hunda yaala irratti kutattee amma ammootuyyuu carraan isiidha gara har gadi baatee uummata ayyaana qarqaaraa jechuutti jirti. Na qarqaaraa alattuyyuu osoo qarqaarsa uummataatti seenneeyyuu birriin dirhama riyaala gara 10,000 oliiti kan isin baaste jechuudha. Birri 10,000 ol liqeeffattee yaala akka isiititti harkaa fixxee kan isii harkaa dhaabbatee jennaan birri 10,000 liqeeffattee yaala ofii itti fuftee jirti. Mucayyoon tun jalqaba dhukkuba noormaalii dhukkubsattee ergasii booda dhukkubni kaleedhaallee irratti argame. Kaleedha kaleen ammoo obborooshinii taatee jirti baay'ee miidhaa hamaa keessa jirti. Wallaahi mucayyoon tun jechuudha nama yeroo ijoollee keenya koonsartii maalii biratti illee dhaabbachuudhaan beekamtu. Yoo fayyaan faaya har'a kinoo jinaasa taatee akka jinaasa yeroo nafsiin keessa jirti akka jinaasaatitti kinoo akkanatti jirti jechuudha obborooshinii taatee jechuudha biyya namaa keessatti. Obboleewwan kiyya please obboleewwan kiyya ijoollee Oromoo nuti amala kan nuti ta'e keessaa gaafa namni nafseedha asirraa darbeedha kan nuti ol faarsinu jechuudha kan nuti suuraa olii hafarsinu jechuudha. Obboleewwan kiyya haa xiqqaattu haa guddattu akka walitti dhiyaannu waan xiqqoorraa kaanee walitti darbine obboleettii teenya bira tana haa dhaabbannu please bira haa dhaabbannu qarqaarsa barbaadde obboleettiin teenya tun miidhaa hamaa keessa jirti please qarqaarsa barbaadde Oromoo mucayyoo tanaa birmadhaa dhalaltuu Arsii Lixaati mucayyoo tanaa birmadhaa fi please Oromoo wallaahi mucayyoon tun miidhaa hamaa keessa jirti kan jirtu biyya namaati. Maatiin isii bira hin jiru wanta takka rabbii tokko yoo taate malee namni isii bira dhaabbatu hin jiru hiriyoota isii illee yoo taate obboleewwan kiyya jireenya biyya namaa ni beektanii hundumtuu jireenya mataa ofii tattaafata namni jireenya dalagaa ofii dhiisee isii tajaajiluudhaaf taa'u hin jiru isiin kinoo akka kanatti deebitee jirti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu birmadhaa fi hundumti keessaniyyuu bira dhaabbadhaa. Waamicha na qarqaaraadhaa na dirmadhaadhaa dhaammataa jirti. Obboleewwan kiyya please bira dhaabbannu
haa dirmannuu fi haa qarqaarruu xiqqoo guddoo ta'e waan qabnurraa walitti darbinee bira haa dhaabbannuu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Wallaahi obboleewwan kiyya rabbi isiniin dhibiin biyya namaa keessa rabbi isiniin rakkisinii biyyi namaa mataa isiitiyyuu dukkana mataa isiitiyyuu rakkoodha golli haadha ormaa dukkana. Wallahi qormaata biyya namaa kana osoo dhibamtee biyya kee keessa osoo jiraatte anaa dhukkubu siin jedhanii si bira taa'anii namni yoo si bira taa'ee si haasofsiise yaada garaagaraa yoo si jijjiiree namni seenaa si gaafatu absheerii fayyitaa siin jedhu hamilee sitti toora jechuudha. Biyya namaa keessatti eenyu isiitu bira dhaabbata. Hundumtuuyyuu hiriyoonni isiilee tarii guyyaa takkaaf lamaaf yoo akkam guddate torbee takkaaf tarii wal jijjiiranii itti dhufuu danda'an. Sanii olitti obboleewwan kiyya jireenya biyya namaa waan taateef jibban osoo hin ta'inii hin danda'amu ulfaataadha jechuudha. Namni nama bira taa'ee nama tajaajilu ulfaataadha. Obboleewwan kiyya wallaahi nuti shamarran mana namaa keessattuyyuu osoo deemnu zaahira osoo deemnu dhumannee jirra jechuudha. Osoo deemnu dhumannee jirra. Garuu namni yoo akkana dulaa haa intallee baluu furdatte intallee baluu diimatte intallee baluu cammarte bara akkas taate bara keessa keenya rabbumatu beeka. Keessa isiisan isii furdoos osoo keessa isii ilaalanii coggaarraan isii kasala fakkaata jechuudha. Maaliif aarii haadha ormaa daa'imman daddarbaa osoo haadha dhaltee ilmoo isii ta'uu maltu funyaan qabdee asii achi ooftii akka barbaadde waan barbaadde irra darbiti. Yeroo isiin irra darbitu wayi malsiitti deebisuu dandeenya hin dandeenyu. Gaduma liqimsiin aarii san gadi liqimsiin aarii nuti gadi liqimsiin suni coggaarraa ta'e gurraachisaa luqqisaa miicaa deemti jechuudha. Gaafa achii xiqqoomoo waa dhukkubsannee jennee keeratti jenna jechuudha. Birraa hafuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan dura qaamni keenya hawaan miidhameef jechuudha. Miidhaa hamaa keessa waan tureefi dandamachuu hin dandeenyu jechuudha. Obboleewwan kiyya rabbi sinaa tiksu. Wallaahi rabbi sinaa tiksu. Rabbi nu haa tiksu. Obboleewwan kiyya. Wallaahi ijoolleen mana madaamii gaafa biyya galtee yeroo biyya haasofnu barsuun illee galtee opporooshiiniin deesse barsuun illee galtee hin dhukkubsattee dhukkubbii akkas taate barsuun illee galtee dhibee akkasiitii amrii taate wallaahi wanti dubara nuti shamarran mana namaa dalannu kun taa jirru eenyuyyuu waan ta'e natti fakkaatu. Wallaahi waan ta'e natti fakkaatu. Kanaafuu nuti dahaba dafqa namaa nyaannu teenna nama nyaachifna malee dafqilee bullaa fuuraa keenya xuruurannee humna noormaala keenya osoo qusatiin laffaanii dhiibaa wallee noormaalii fuuraa teenna nyaanna jechuudha. Isiniif galee nuti qaaliidha. Shamarran mana biyya arabaa warqiidha. Wallaahi warqiidha. Takka koshosheen akka baala argitanii yeroo goggoge baalli tokko yeroo goggoge qoshaashee gubbaa kalaas hojiin ala gaafa ta'e gadi jiga jechuudha lafatti siif galee. Akkasiituyyuu maqaa shamarran biyya arabaatu qaara malee nuti shamarran biyya arabaa daa'imendiidha. Kabaja qabna. Har'allee kabaja qabna. Kaleellee kabaja qabna. Har'allee kabaja qabna. Borullee kabaja qabna jechuudha. Kabajannummaa. Dafqaan bultoota. Fuuraan bultoota nuti jechuudha. Keenna nama nyaachifna malee kan namaa nyaachuuf hin barbaannu. Yeroo hin qabnu waan ta'eef. Teenna garuu akkasuma dafqinee dadhabnee finnee hin kennuu dadhabnee finnee siin hin maluu dadhabee fidee hin ta'uun jennu gara laafummaa keenyarraa jechuudha. Waan qabnu sanirraa ni hirraa jechuudha. Ni hirraa ni kennina ni nyaachifna. Osuma akkasii taanu cabnan ofiif akkami akka finneessan dagachuu osoo hin taane osuma beeknu fuuraa akkatti finneessu osuma beeknu nama nyaachifna jechuudha. Kan namaa nyaannu. Kanaaf obboleewwan kiyya nuti biyyattii teenna san jechuudha. Kan dhaabee deemuun kan qabee deemuun shamarran biyya arabaa yoo jedhe waan nama gaafachiisu. Magaalattii biyyattii sanii magaalaa ka fakkeessa shamarran biyya arabaa yoo jedhan nama saalfachiisu jechuudha. Hamma shamarran biyya arabaa lammii isiitiif dhaabbattu utubaa taatu kan biyya daasporaan biyyoota gurguddaa jiru bar lammii isaatiif hin birmatu. Lammii isaatiif hin birmatu bar. Baqataa jedhan yoo baqataa jedhan shamarran biyya arabaa maqaadhaanii masgiida yoo jedhan shamarran biyya arabaa maqaadhaanii hongee yoo dhuftu shamarran biyya arabaa maqaadhaanii maaliif ka dafqaan bultoota waan taateef ufirra tartee isii uf irra taree osoo hin taane uf qaqqabdee waan namaan laaftuuf jechuudha. Dafqaan bultuu
Wallahi qulqulluu akka shamarran mana madaamii hin jirti. Kanaaf obboleewwan kiyya wallahi bakkuma jirtanitti rabbiin akkuma namni nuun argu haadha abbaan keenyallee jireenya nuti keessa jiru kan osoo ittuu himanne hammam akka nurraa amananii waan narraa amanan natti fakkaatu haala jireenya mana namaa kana itti dabarsu kan osoo himeetti jechuudha. Maatii kiyya osoo itti himee narraa ni fudhatanii na amananii akka bakka kan ofii haasaa narraa ni amananii. Jireenyuma keessa jiraadhu kana osoo ni hubachiisa jedhee dhaqe narraa ni hubatanii bakka gaafii natti ta'a. Maaliif jireenya kana keessa akkana jiraatte wannu itti tolee firaashii gahaa arganne rafne nyaata gahaa arganne nyaanne wallahi nyaata mee azala barreessa shamarran meeqa nyaata taataa nyaatu isiidhuma daamidossa tayoo osoo ati nyaattu yoo si dhufte fuulli si gaararraa fakkaatu. Meeqa kamtu jira obboleewwan kiyya abshira ni darbiti inshaa Allah hamtuu isin hin argini wallahi hamtuu isin hin argini shamarran mana madaamii hamtuu isin hin argini obboleewwan kiyya rabbi isin hin rakkisini rabbi fuula namaa isin hin dhaabini rabbiin biyya namaatitti illee hamtuu isinitti fidini hamtuu akkanaallee isinitti fidini obboleewwan kiyya wallahi duniyaa tun qormaata hedduu qabdi rabbiin nama obsee qormaata isii dabarnu haa taasisu obboleettii teenya tana piliis biraa dhaabbannu haa birmannuufi piliis obboleewwan kiyya warroonni qarqaaruu barbaadan koomentii jalatti naa barreessaadha isin qunnamsiisaa warroonni gara biraatiinis qarqaaruudhaaf gara garee dabalamtanii jirtan rabbiin inshaallah isiniif haa laaffisu wallahi rabbiin anumaaf isiniin naa jedhi obboleewwan kiyya hamtuun sadaqaan yookaan kennaan sadaqaan nama akkanaatiif kennitu sadaqaan ittiftuu balaati jedhama cuftuu balaati jedhama sadaqaan bareedduudha yaani namni waa kennu jechuudha rabbiin isiniif haa laaffisu hamtuu akkanaa rabbiin isinitti fidini rabbiin nama nagaan bahee dalagatee galu rabbi isin haa taasisu. Obboleewwan kiyya obboleettiin teenya tunillee nama akka keenya kaayyoo qabu kaleessa utaaltee taphattee kolfitee waan malee taatee rakkataa bira dhaabbattee ijoollee biyyarraa dhuftu hamilee ta'uudhaan horroota dhufan hundaa bira dhaabbachuudhaan hirmaannaa shoora hedduu nama taphatee har'a garuu carraanisii kana ta'e fayyaan daanyaa rabbiiti homaa wanni godhan hin jiru gabaa baaniitii bitataniitii miti. Gabaa baatee hin bitanne rabbiin duniyaa tanarra nama ofii fedhu ni qormaata jedhani nama ofii jaalatu qormaata jedhani nama ofii jaalatu rabbiin qormaata itti baay'isaa jedha hammam obsa qaba hammam sabrii qaba qormaata duniyaan qormaata waan taateefi rabbiin nama qormaata duniyaa tanaallee darbu rabbiin waa taasisu obboleewwan kiyyaa wallahi rabbiin isiniif haa laaffisu obboleettii keenya tana mee bira haa dhaabbannuudha koottaa dirmadhaa fi bira dhaabbadhaa piliis waan qabdanii xiqqoo osoo hin jenne wanni rabbi isinii laaffiseenii walitti darbaadhaa birriin takka illee walitti dhufte birri takka lamaan yoo walitti dhufte rakkataa sanii bakka hojii cufti waan taateef walirra buuti obboleewwan kiyya loomii 50 nama tokko ba'aadha nama 50 geexiidha jedha warri soddaa kenna kanaaf jennaan obboleewwan kiyya rabbiin isiniif haa laaffisu hundumaallee akkasumallee du'aadhaan bira dhaabbadhaadha inshallah rabbiin isii haa furu mallan isa babaa hundumtuu sababa rabbiin danda'aadhaan irraa fuudhuu danda'a isii xagganee rabbiin isirraa haa fuudhuu isii haa fayyisu yeroo gabaabaa keessatti nama bakka duraatti deebi'ee gammadee fayyaa guutuufiitti deebi'ee dalagatti deebi'ee qalbii maatii cabeellee gammachiisu rabbiin isii haa taasisu inshaallah danda'aadha. Allah ishfi du'aayii godhaa fi hundumaayyuu akkuma amantaa keessaniitiin kuwa itti amantaniitiin bira dhaabbadhaa isiniin jechuun jaaladhaa kun waamicha obboleettii teessanii tan akkanatti argaa jirtan tanaadha opportunii taate akkanattiin argaadhaan hospitaala keessa deemaa jirti jaha lakkoofsisuu isiiti jechuudha obboleettiin teenya tuni wala baay'ee nama dhiba baay'ee nama gaddisiisa jaha miti obboleewwan guyyaan jaayyuu mana biyya namaa keessatti namatti ulfaata jechuudha. Jaha miti guyyaan jaha biyya namaa keessa hoggaa jaasi fakkaataa jechuudha yeroo fayyaa hin qabne. Kanaaf rabbiin fayyaa isiif haa kennu
isii haa xaggana fuure sitti haa baafatu du'aayii godhaa fi hundumti keessaniyyuu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Akkasumallee viidiyoo kana yeroo laaltan laayikii gochuudhaan yaada keessan koomentii jalatti naaf kaayaadha isiniin jedha. Akkasuma obboleewwan kiyyaa yaadaa fi qeequmsa hanqinaa fi wanni jiru hundumaayyuu koomentii jalatti na beeksisaa deemaadha. Isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa uummata qashtii uummata jaalalaa fi uummata kabajaa isiniin jedha. Turtii gaarii aga viidiyoo biraatiif walitti deebinu.